Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankii Awwaashin illee biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan Oromoonni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatina. Warroonni mana kanaaf maatii taatan immoo sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaan isiniin jedha. Maaliif viidiyoon koo gabaabaadha waan ta'eef akkam jabaate daqiiqaa 10 hin darbu jechuudha. Daqiiqaa 8 daqiiqaa 7 fi ruubii bakka kana kan darbeen jiru jechuudha. Salphumatti viidiyoo waraabu yeroo hunda gabaabaadha jechuudha. Dafee hin dubbadha waan ta'eef jechaadha. Salphumatti kan inni qabadhe dhufu immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Hoomaan riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundii, Yuuroo, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankii Awwaashin irree biyyoota 6 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Paawundi sterlingii, Saawud Arabiyaa riyaala, Duubaa dirhama fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa salphumatti immoo guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan dabalee jira yookaan qaala'ee jira jechuudha. Guyyaa har'aa biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankii Awwaashin irree guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Baankii Awwaash irraan guyyaa 3 fakkaata kanan qabadhee dhufe dabalee jira jechuudha. Baankii Awwaashin dabalee jira guyyaa har'aa. Garuu karaa Itoophiyaa Nigdi baankiitiin yookaan baankii daldala Itoophiyaatiin akkuma guyyaa gadanitti fakkaata. Kanan immoo irraan guyyaa 3 karaa Awwaashin immoo kanan qabadhee dhufe irraan guyyaa 4tti fakkaata. Kalecha immoo baankii Oromiyaatiin dubbadhee jechaadha. Baankii Oromiyaa immoo waan hin ilaalleef karaa baankii Awwaashin qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 58 fi saantiba 04 jechuudha. Karaa baankii Awwaashin immoo Ameerikaan doolaariin tokko guyyaa har'aa birii 100 fi birii 31 fi saantiba 89 jechuudha. Karaa baankii Awwaashin dabalee jira jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 14 fi saantiba 39 jechaadha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Awwaashin Kanaadaa doolaariin tokko birii 86 fi saantiba 05 jechuudha. Isinillee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 2 fi saantiba 03 Kimittaanu Duubaay diraamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birii 42 fi saantiba 95 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Awwaashin Duubaay diraamiin tokko birii 32 fi saantiba 42 jechuudha. Karaa baankii Awwaashin biriin Duubaay tokko jedha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 42 fi saantiba 11 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Awwaashin Saawud Arabiyaa riyaalli tokko birii 31 fi saantiba 74 jechaadha. Kan itti aanu Hoomaan riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 9 fi saantiba 79. Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 14 fi saantiba 22. Bahareen dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 18 fi saantiba 88. Joordaan dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 22 fi saantiba 53. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 21 fi saantiba 99. Iswiis biraankiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 91 fi saantiba 16.
Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 32 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Awwaashiin paawundi sterlingiin tokko birrii 100 fi birrii 73 fi saantiba 94 jechaadha. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba 42 jechuudha. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Hawaashiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 47 fi saantiba 68 sharafamaa oolee jira jechuudha. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 54. Turkii liireen tokko karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 04. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 16. Kan itti aanu yemen riyaalli tokko karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekeleen tokko karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 88. Paakistaan ruupeen tokko karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Indiyaa ruupeen tokko karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 85 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun karaa itoophilaak.com akkasumas karaa baankii Hawaashiin illee kana fakkaata jechuudha. Karaa itoophilaak.com biyyoota 20 karaa baankii Hawaashiin immoo biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa immoo akkuma jedhee biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madaamii jirtanii fakkeenya birriin Joordaanii diinaara jedhamaa jechuudha. Warri mana madaamii kan jirtan immoo diinaara miti akka fudhatan. Akkasuma Beerut yookaan Limneen jechuudha. Birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Baay'ee xinnoodha. Akka birrii Yemen, akka birrii Paakistaanii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii tokko biyya sana birrii tokko Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Salphumatti isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaan diinaara otoo hin taane akkasumas immoo warroonni Beerut yookaan Limneenii paawundii otoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarii keessa immoo fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jechuudha. Doolaarota kana keessa immoo Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha malee doolaarii biraa otoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Maaliif salphumatti maqaan biyyoota garaagaraati. Maqaan biyya sanii maqaa birrii biyya sanaa doolaarii kan jedhamu jechuudha. Isin gabaabumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa itoophilaak.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madaamii jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 04 irra eeggattu yookaan saabbattu jecha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Hawaashii yoo ergattan immoo warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'a birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 89 irra eeggattu yookaan saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan birrii biyya sanaa miti jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu karaa itoophilaak.com irratti jechaadha. Gara itoophilaak.com garaagarummaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf kan guyyaatti yeroo 5-6 qayyaramuu danda'a. 5-7 qayyaramuu danda'a. Utuma isaan wallaan irra jiraniyyuu garaagarummaa qabaa jechuudha. Yookaan hin qannesuu yookaan hin dabaluu yookaan saantiba wayii hir'isuu yookaan saantiba wayii dabaluu jechaadha. Kan guyyaa laallee fi kan ganama laallee fi kan galgala laallee garaagarummaa qabaa jechuudha. Siyaatittu garaagarummaa qaba malee dhaabbataa miti jechuudha. Karaa itoophilaak.com dhaabbataa miti. Akkuma gisee 5-6 hin geeddaru jechuudha. Sikeendii gara sikeendittuu qayyarama. Garuu karaa baankiitiin jechaadha. Karaa baankiitiin dhaabbataadha. Fakkeenyaaf amma baankii Hawaash osoo hin taane baankii Hawaash irraan dheengadda guyyaa 3 kana jechuudha. Anarraa jiru bira qabnu dabalee jira xiqqoo wayii. Garuu baankiin daldala Itoophiyaa ammoo akkuma kanaan duratti jira jechuudha. Ji'a lamaan kanas achuma jira jechuudha. Birrii 100 fi birrii 24 ture karaa baankii daldala Itoophiyaatiin Ameerikaa doolaariin tokko jechuudha. Ammallee sanumaa jechuudha. Dhaabbataa miti xiqqoo kan jijjiiramu
karaa baankii Awaashiitu xiqqoo amma dabalee jira karaa baankii Awaashiin garuu karaa baankii daldala Itoophiyaatiin sanumaa jechuudha. Salphumatti karaa baankiitiin wayiin guyyaa lama guyyaa sadiitti jijjiiramuu danda'a. Garuu karaa Itoophiyaa maarkeetiin dhaabbata miti jechuudha. Guyyaatti yeroo 5 jaayyuu jijjiiramuu danda'a. Utuma onlaayinii jiranuu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti kanan jedha. Egaa viidiyoon kaarraa immoo kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga nuti deemnutti nagaa ta'a.